Shimallis Abdiisaa Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa kabajamoo Obbo Gaazaalii Abbaa Simal Pirezidaantii Mana Murtii Waliigala Oromiyaa kabajamtoota miseensota caffee kabajamtoota hirmaattootaa fi keessummoota keenya kabajamtoota miseensota caffee yaa'ii idilee afuraffaa waggaa lammaffaa bara hojii caffee jahaffaa irratti hirmaachuudhaaf baga nagaan dhuftan anaa dhufu gaafii misoomaa ummata keenya yeroo yeroon dabalaa dhufe deebisuudhaaf mootummaan tarsiimoo misooma damdaneessa galma badhaadhinaatti nu geessu qabatee qormaatilee uumamaa fi namtolchee adda addaa bifaa fi amala isaanii jijjiirratan hunda carratti jijjiiraa injifannoowwan gurguddaa galmeessaa har'a ga'eera. Uummanni Oromoo Itoophiyaa ijaaruu tokkummaa fi birmadummaa isii eeguu keessatti shoora bakka bu'iinsa hin qabne hanga har'aatti taphachaa kan as ga'e ta'uu seenaan kan galmeessee fi hacuuccaa sirnoota dhufaa darbaa irratti fe'amaa ture qabsoo taasiseen ofirraa fonqolchuun sirna federaalizimii dhugaa obbolummaa fi sabdaneessummaa irratti bu'uureffate akka ijaaramuuf waggoota riiformii dabarsine keessatti imalli badhaadhinaa akka milkaa'uuf adda durummaadhaan gahee isaa bahachaa kan jiru ta'uunsaa ni beekama. Haa ta'u malee yeroo ammaa humnoonni fiinxaaleeyyii fi daldaltoonni siyaasaa aangoo uummataa karaa qaxxaamuraan qabachuuf abjootan ummata Oromoo irratti jibbiinsaa fi hooggantoota keenya kabajaa fi birmadummaa biyya keenyaatiif gatii qaalii kafalan irratti duulama qaballeessii taasisaa jiran caffeen Oromiyaa dhimma kana callisee kan hin ilaallee fi hadheeffatee kan balaaleeffatu ta'uu akkasumas qaamni dhimmi ilaalu bu'uura heeraa fi seeraatiin tarkaanfii sirreeffamaa akka fudhatuuf akeekkachiisaa uummanni Oromoos duulli jibbiinsaa fi maqaballeessii taasifamaa jiru duula eenyummaa Oromummaa irratti aggaamame ta'uu isaa hubachuudhaan tokkummaa isaa jabeeffatee injifannoo gonfate akka tikfatuuf maqaa koo fi maqaa caffee mootummaa naannoo Oromiyaan waamicha taasisa. Kabajamtoota miseensota caffee kabajamtoota hirmaattootaa fi keessummoota keenya mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoolee hanqina roobaan wal qabatan dandamachuuf furmaanni eeggattummaa roobaa jalaa bahuudha ejjennoo jedhuun qonna bonaa irratti xiyyeeffachuudhaan hojiin hojjechaa jiru inisheetiivoota qonna keenyaa ceesisanii fi oomishtummaa dabalan irratti jijjiiramni qabatamaadhaan mul'achaa jiraachuun dinqisiifamuu qaba. Keessaahuu qabeenya uumamaa qabnuu fi carraawwan jiran hundatti fayyadamnee guddina biyyaa fi naannoo keenyaa mirkaneessuuf miira hin danda'amu injifannee qonnaan bulaa keenya waliin oomishtummaa dabaluu irratti xiyyeeffannee hojii qindoominaan hojjenneen bara kana naannoon keenya yeroo jalqabaatiif seenaa Itoophiyaa keessatti qamadii alaa dhiyeessuu ishee yommuu ibsannu gammachuu guddaadhaan injifannoowwan arganne dachaan dabaluuf hudhaawwan imala keenya keessatti nu mudatan sakatta'uun furmaata kennuun imala keenya saffisiisuun duudhaa waloo akka sabaatti qabnu cimsinee itti fufuu qabna. Kanaaf tokkummaa keenyaan humna qabnu hunda karaa ijaarameen qindeessinee qormaatilee uumamaafis ta'e namtolchee deddeebisee nu mudatu hundaaf furmaata waaraa kennuuf caffeen keenya tarsiimoo seeraa fi hojmaata uummanni keenya bakka rakkatetti itti waliif birmatu wal gargaaru buusaa gonofaa hundeessee jira. Buusaan gonofaa rakkoo waloo qabnu hunda waloo kan ittiin hiikannu gaaddisa Oromummaa horata keenya har'aatii fi dhaloota boruu waan ta'eef gumaata uummanni keenya boruu isaatiif ol kaawwatudha. Yeroo ammaa lammiileen keenya gammoojjii Oromiyaa keessatti hongee dheerateen miidhaan irra dhaqqabaa jiruuf dirmachuudhaan aadaa fi barsiifata eenyummaa Oromoo keenya kaleessaa har'aas deebisnee itti fufuudha. Waan ta'eefis mootummaan naannoo Oromiyaa dirqama irraa eegamu itti fufiinsaan bahachaa kan jiru ta'us deeggarsi mootummaan taasisaa jiru qofti gahaa waan hin taaneef uummanni keenya bal'aan dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa abbootiin qabeenyaa fi dhaabbileen adda addaa addatti ammoo kabajamaan miseensi caffee bakka jirtanitti sosochii uummataa uumuun gahee bakka bu'ummaa keessanii akka baattan dhaamaa waltaanee waan qabnuu fi dandeenyuun lammiilee keenya hongeedhaaf saaxilaman cinaa dhaabbachuun gumaacha lammummaa akka taasifnu maqaa koo fi maqaa caffee mootummaa naannoo Oromiyaan waamicha dabarsa. Komiiwwan uummataa alseerummaa daldalaa wal qabatan hannaa fi gochoota faallaa safuu hawaasa keenyaa ta'an
rakkoowwan bulchiinsa gaarii kenna tajaajila qaqqabamaa haqa qabeessaa fi qulqullina qabu irratti qabsoo isaaf malu taasisuun hudhaalee jiran sakattaanee sirreessaa deemuun bakka hanqinni naamusaa jirutti ammoo itti gaafatamummaa hordofsiisuu danda'uun hojii manaa yeroo itti aanu keessatti xiyyeeffannoo addaa irratti hojjechuu qabnudha. Kabajamtoota miseensota caffee, kabajamtoota hirmaattotaa fi keessummoota keenya. Qulqullina seerotaa keenya dabaluuf aadaan qorannoon deeggaruu barmaatileen baratamaa akka dhufu wixineewwan seeraa dhiyaatan ulaagaalee seeraa taa'e keessatti akka darban taasisuuf seerota dhiibbaa sirnoota darbanii ummata keenya irratti fe'amaa turan jijjiiruuf xiyyeeffannoo addaa kennamee hojjetamaa jira. Sirna wal hordofii fi to'achuu qaamolee mootummaa gidduutti jiru wabii ijaarsa sirnaa fi dimokiraasiiti. Caffeen keenya hojii kanaaf xiyyeeffannoo addaa kennuun hojjechaa kan jiru yommuu ta'u, yaa'ii idilee sadaffaa waggaa tokkoffaa bara hojii caffee jaffaa adoolessa dabre gaggeesseen karooraa fi bajata bara 2015 irratti karaa bilchina qabu mari'achuun naannicha keessatti hojiirra akka ooluuf murteessuun keenya ni yaadatama. Yaa'ii idilee afuraffaa waggaa lammaffaa bara hojii caffee jaffaa gaggeessinu kanaan gabaasa raawwii hojii baatiiwwan 6 qaama raawwachiisaa bara 2015 dhiyaatu irratti karaa bilchina qabuun mari'achuun ajandaa ijoo yaa'ii kanaaf qabamedha. Gabaasa kana keessatti dhimmoonni nageenyaa, misoomaa, bulchiinsa gaarii, kenna tajaajilaa akkasumas raawwiin gama hawaasummaaf diinagdeen jiru irratti kabajamaa caffee keenya marii bilchina qabu taasisuun murtee kan dabarsu ta'a. Kana malees aangoo seera tumuu caffee kanaaf heeraan kenname bu'uura godhachuun wixineewwan labsii lafee dugdaa guddina diinagdee naannoo jiruu fi jireenya uummata keenyaa immoo bu'uurarraa ta'an irratti mariin adda addaa taasifamaa tureera. Bu'uuruma kanaan wixineewwan kunneen ulaagaalee seeraan ta'an keessa darbanii yaa'ii kanaaf kan dhiyaatan ta'uu isaa mirkaneessaa. Dhumarrattis bu'uura heeraa fi seeraan ibsameen baay'inni miseensota caffee argamuu qabanii yaa'ii keenya gaggeessuu kan nu dandeessu ta'uu isaa waan mirkanaa'eef yaa'iin idilee afuraffaa waggaa lammaffaa bara hojii caffee jahaffaa ifaan banamuu isaa ibsaa. Yaa'iin keenya kan milkii akka nuuf ta'u hawwa ulfaadhaa galatooma.